Dhugaatii ajaa'ibsiisaa dubartii Paawuliinaa jedhamtu biyya Koolombiyaatti dhalatte isiniif dhiyeessa. Isheenis Si'ooliin akkasumas Yesuusin argeera jetti. Dhugaatii kanarraa waan guddoo akka barattan shakkii takka illee hin qabu. Kanaafuu amma dhumaatti hordofaa. Akkasumas dhugaatii ishee kana si'a tokkotti dhiyeessuun waan ulfaatuuf kutaa gara garaatti qooduun isiniif dhiyeessa. Kutaa hundumaa hamma dhumaatti hordofaa. An Ermiyaas Tolasaati. Subscribe, like yoo sitti tole ammoo hiriyoota keetiif share gochuu hin dagatiin. Kutaa tokkoffaa. Koolombiyaa magaalaa Boogotaatti dhaladhe. Daa'imummaa kootii kaasees hanga umuriin koo waggaa 35 yeroon heerumeetti Koolombiyaa keessan jiraadhe. Seenaan koo umurii 25ffaa kootti eegale. Yeroos yuunivarsiitiidhaa tuurizim adiministireeshin barachaan ture. Ramaddii hojii koo jalqabaas kanuma ture. Yeroo hundumaa baasiidhaan yuunivarsiitiitti deddeebi'uun barnoota irratti argamuun manattis deebi'uun narra ture. Guyyaa tokkos yuunivarsiitii deemuuf baasii ta'ee nan argadhe. Guyyaan sun kan itti lubbuun koo darbu akka ta'e yaada tokkollee hin qabuun ture. Dhumarratti konkolaachisaan bukkeetti baasii akka dhaabuuf ittiin nan hime. Baasiin Koolombiyaa balbala 2 yoo qabaatu ani karaa isaa duuba gara isaatti nan deeme. Sagalee milikkita kennitu xiqqoo irra jirtuunis konkolaachisaaf milikkita nan kenne. Kunis akka inni dhaabuuf ture. Innis deebii kan naaf kenne anatti fakkaatee ture. Dhugaatti garuu inni homaa nan argine. Kanaaf kallattiidhaan gara bitaatti deebise. Sababiin isaa ifni tiraafikaa keelloo waan tureef. Inni karaa ifa sanaa darbuuf fedhe. Sanarra darbuuf yeroo qajeeletti humni baasii sanaa gara alaa karaa irratti na darbate. Itti fufees waan an ta'e hundumaa hin beeku. Wanti ani yaadadhu sagalee dubartiin tokko maal ni ajjeefte? Kunoo hin ajjeefte? Kan jedhu anis maalan ta'ee nan jedhe. Battalumattis qaama koo keessaa nan ba'e. Gurmuu namootaa natti marsee turee fi dhiiga akka bishaanii baay'ee mataa koo duraa argeera. Mataan koo garmalee falaxamee ture. Sana booda gara qilleensaatti ol ka'uu nan jalqabe. Qaama koo fi namoota irraa fagaachaa gaardafoo manneenii darbee lafa irraa ka'ee ol fagaadhee deeme. Al tokko yuunivarsiitii bal'aa akkan argutti nan fagaadhe. Pilaaneetii jechuun lafa Juupiterii, Saatirnii, Maarsiilee argeera. Ammallee waanan ta'e homaa hin beekne. Garuu miidhama kan hin qabne miira gaarii fi namatti tolutu natti dhaga'ame. Hafuurri koo qilleensarra deeme. Ulfaatina wanti jedhamus natti hin dhaga'amu. Ibsuudhaaf kan nama rakkisudha. Yuunivarsiitii akka jirutti maayil sekoondii keessatti kanan argee natti fakkaata. Itti fufee battalatti waan ujummoo guddaa fakkaatu yookiin tuunelii keessa nan darbe. Isa keessas ifni hin jiru. Akka jirutti dukkana ture. Guutummaatti holqa dukkanaa fakkaata. Barruu harka koo illee arguu hin dandeenye. Isa booda bakka biraa kan hin beeknetti nan darbe. Ofii kootiinis ani fayyaa moo du'eera nan jedhe. Quba koon barruu harka koo yeroon tuquuf jedhetti qubni koo homaa osoo hin tuqin gara duuba barruu kootti darbe. Kanaanis foon gonkumaa akka narra hin jirre nan bare. Kanaaf nan du'e moo maaltu narra ga'e nan jedhe. Yeroo kana duuba kootti sagaleen dhaga'e. Isaan ani arges dubbii isaaniitiin natti baacu turan. Baay'ee kolfaas. Ati nama gadheedha. Kanaaf as dhufte jedhe. Kanaaf isin eenyu nan jedhe. Ammas kolfaa natti baacan. Dabalees natti dhiyaachaa yeroo deeman sagalee hafuurota sanaa akkan dhaga'etti naasuu guddaadhaan nan sodaadhe. Uumama sodaachisoo fakkaatu. Rakkoo guddaa sana keessaa yeroo isaan natti dhiyaatan cina mirgaarraan goree bira darbuu nan yaale. Garuu gufadheen fuuldura darbee tasas gara bitaatti darbatame. Kana booda gara cina gara biraatti nan darbe. Yeroo kana waan akka ujummoo guddaa keessa akkan jiru nan hubadhe.
banaa isa irratti duuba kootti abidda nan arge. Lubobni abiddichaa natti dhaga'ameera. Sagaleen iyyaas keessa banaa sanaatti nan dhaga'e. Achi keessatti dhiphifamaa kan jiran akka jirantu hubatama. Kanaaf sodaa guddaa fi naasutu natti dhaga'ame. Eessa akkan jirus tasumaa hin beeku. Isa booda eessan jiraa? Eessan jiraa? nan jedhe. Isaanis hin beektuu? Balbala Si'ool irra jirta jedhan. Yeroo akkas jedhan baay'ee rifadhee waanan jedhu maal akkan godhus nan waldhaale. Isaaniinis balbala Si'oolitti argamuuf hin ta'u. Ani nama gaariidha. Ani hin duune nan jedhe. Isaanis lakki ati duutuudha. Bara baraanis as turta. Bakka biraatti argamuu hin dandeessu. Bakki ati argamtu iddoo dhiphinaa kana qofa. Nutis yeroo hundaa si dhiphifna jedhan. Anis akkamitti? Maaliif na dhiphisuuf deemtu? Naaf hin galle nan jedhe. Isaan humnaan na qabanii irree harka koo lamaan harkisan. Qeensa qofaa jibbisiisaa dhedheeraa qabu. Yeroo isaan qaama irree koo qaban fayyaatti akka waan gogaa narraa baasanii dhukkubbii guddaatu natti dhaga'ame. Baay'ee nama dhiphisa. Sababiin isaa yoo duutu dhukkubbiin sitti dhagahamu isa kan yoo jirtu irra baay'ee caala. Akkasumas fooliin fuunfattu isa duraa caalaa jabaata. Foolii baay'ee fiqqisaa hafuurota sana inni akka waan du'eeru natti ba'e. Akka foolii hantuuta du'aatu isaan irraa ba'a. Foolii baay'ee jibbisiisaadha. Kanaaf bakka jibbisiisaa fi sodaachisaa ta'e akkan jiru bareera. Isaaniinis narraatii deemaa maaloo akkan deemuuf na dhiisaa nan jedhe. Isaan garuu akkan deemuu hin barbaanne. Wanti ani yaaduu danda'u tokko qofti yeroon ture ani kaatolikiidha. Kaatolikii ta'uunis anaaf gaafii hunda kan caaludha ture. Maatii kaatolikii keessatti guddadhes torbee hundas waaldanaan deeman ture. Haa ta'u malee macaafa qulqulluu hin dubbisu. Luqqisa lubni kennu qofa nan dubbisa. Garuu keessa seenuudhaan gonkumaa hin qoru. Akkasti jiraachaa kiristaana fakkaachaa mana sagadaatti argamaan ture. Kiristaana jedhamuu fi sanbata mana sagadaa deemuun dirqama akka ta'etti nan fudhadha. Manni koo fakkiiwwan qulqullaa'oo jedhaman kan guuteedha. Kanan qabu keessaa Dubroo Maariyaamii, Qulqullittii Tireezaa, Qulqulluu Koorgisii fi isaan biraati. Haati koo yeroon ijoollee ture boqotte dhukkuba miilla ishee keessa jirutti fayyifamuuf gara isaan kanaatti yeroo hunda kadhatti turte. Suuraa qulqullaa'aa jedhamu Qulqulluu Goorgisii baay'ee qabdi turte. Sababiin isaa inni akka dokteeriitti yookiin waan akkasitti waan ilaalamuuf. Nuti qulqulloota warra qulqulloota jedhamanis waaqayyoolii godhannee turre. Ani durbee Maariyaamii waaqeffachaan guddadhe jechuun hin danda'amu. Si'ool kana keessatti hamoonni achi jiran sun akkas jedhan. Ati abboommii waaqa kee hin eegne kanaaf as jirta naan jedhan. Anis isaaniin abboommii isa kam akka ta'e hin beeku. Kan hin raawwanne isa kam? Ani hin ajjeesne, hin hanne, hin ejjine nan jedhe. Jireenyi koo karaa hundumaa gaarii akka ta'etti nan yaadan ture. Garuu karaa biraa abboommichaa wajjin kan hin deemne hojjedheera. Sabooda yeroo isaan na dhiphisanitti wanti ani yaaduu danda'e kadhata gooftaati. Kanaaf ofii kootii amma wanti ani gochuu qabu kadhachuudha nan jedhe. Akkas jedhee kadhachuun jalqabe. Abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u. Yeroon akkas jedhe hundumaatti hafuuronni hamoonni sun caalchisanii na dhiphisan. Caalchisaniis na duugan. Sababa dhukkubbii natti dhaga'amuufis nan iyye. Dhugabaatii ajaa'ibsiisaa Paawuliinaa kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Dhugabaatii ajaa'ibsiisaa Paawuliinaa kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Dhuga ba'umsa kana adaraa kee namoonni dhaggeeffatanii daandii isaanii isaamaarra akka deebi'aniif sheer godhu. Yoo siif danda'ama ta'e daawunlood gochuun namootaaf dabarsi. Kutaa lammaffaa fi kan itti aanu akka dafee si qaqqabuuf sabiskiraayib gochuu kee mirkaneeffadhu. Namoota hedduu biraa akka ga'uuf ammoo laayik godhi. Akkasumas sheer gochuu hin dagatin. Akkasumas yaadaaf gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa. Amma kutaa itti aanuun walitti deebinutti nagaan turaa.